Ammas waan addaatiin gara keessan dhufeera. Ani obboleessa kee Raajii Qannoodha. Amajji 13 roobii dhufaa jiru kadhata marsaa lammaffaa tooraan nama hundumaaf kadhatamu isinitti dubbachuufan fuula keessatti dhiyaadhe. Maarree yeroo darbee akkuma isinitti maa turre namoonni biyya garaagaraarraa dhuftanii nu wajjiniin Waaqayyoon kadhachaa turtaniittu. Kaan fayyina battalaa fayyitanii kaan immoo manatti galtanii bilbilaan dhuga baatii adda addaatu dhiyaachaa ture. Amma taraan itti aanu kan nama sagalee kana dhaggeeffachaa jiruuti. Biyya adda addaa kan jirtan magaalaa baadiyaa naannoo hoolotaa kan jirtan hundumti keessan amajji 13 roobii alanaa sa'aatii 2 jalqabee sagantaan tooraan nama hundumaatti kadhatamu qophaa'ee jira. Akka afurri qulqulluun naaf ibsetti ammas namoota hundumaarra harka kaa'ee nan kadhadha. Waaqayyos nu dhaga'a. Namni hundumtinuu hiikamuu qophaa'ee dhufu. Keessattuu dhukkubsattoon namoonni hojii dhabdanii kallattii garagaraan balballi keessan cufamee jiru. Balballi Waaqayyo hin banne hin jiru. Dhukkubi Waaqayyo hin fayyifnes hin jiru. Furtuun dhimmi kee ittiin hiikamu harka Waaqayyo irra jira. Kanaaf waldaa Tulluu Araaraa keessatti roobii alanaa wal argina. Sa'aatii 2 gaafa ta'u hundumti keessan dhuftanii bakka qabattanii waaqeffannaa bal'aa kadhata bal'aa yeroo sagalee Waaqayyotti dhageenyu yeroo ajaa'ibsiisaa walii wajjiniin hin qabaanne. Teessoon keenya magaalaa hoolotaa hoteela hawwii duraa dabartanii daandii Koobilii buufata fayyaa galgal kuyyuutti achi ol geessu gara harka mirgaatti argamu. Isinaa eebbisu sagantaan ajaa'ibaa kun isin hin darbin kottaati dhimma keessan Waaqayyotti himadhaa. Dubbiin dhimmi rakkoon Waaqayyoon hin furamne hin jiru. Bor gaafa sagantaa kana dhuftanii nu wajjiniin kadhattanii deebitan dhimmi keessan hiikamee deebitanii akka dhugaa baatan nana mana Waaqayyootti akkuma kaleessa dheengadda namoonni hiriiraan dhukkubatti fayyanii dhimmi isaanii ilaalamee Waaqayyo isa dubbate raawwatee fi dhugaa ba'an kan ittaanu taraa nammaa kan keeti. Namni sagalee kana dhageessu sheerii godhaati lubbuu haaraa akkasuma namoota iddoo adda addaa jiran biraan ga'a. Isinaa eebbisu Waaqayyo isin duukaa ta'u nagaadhaan kottaa. Dabalataan kanan isinitti himuu barbaadu yuutuubii keenya Tulluu Araaraatiif World Wide kan jedhu seentanii sabiskiraayib gochuun akkasuma tiiktookiraan tiiktookii 2 qabna maqaa kootiin kan jiru Raajii Qannoo jedhee kan jiru foloo godhaatiin hordofaa. Akkasuma Tulluu Araaraa miidiyaa kan jedhee jiru jira isarraan sagalee Waaqayyo yeroo hundumaa gadhiifamu hordofaan isiniin jedha eebbifama.